Harkafuunii bakka jirtanitti nageenya koo sinaa qaqqabu jecha arras immoo September 7 jiinii 9 akka Itoophiyaatti qaam'ee lama jiinii 12,2017 bakka qaam'ee lamaan isin ga'e jecha oolmaa sharafoota maallaqaa kan guyyaa har'aa kanas immoo ittiin oole kan biyyoota 19 olii karaa lamaan isinii qabadhee dhufeetti jira arrasi. Innis immoo karaa Commercial Bank of Ethiopia yookaan immoo baankii daldala Itoophiyaa irratti akkasumas ethiopiablackmarket.com karaa gabaa gurraachaan isinii qabadhee dhufeetii jira jechuudha. Egaa guyyaa kaleessaas karaa baankiitiin hin daballee sanumarra jira. Karaa gabaa gurraachaa immoo doolaarri gadi bu'eetu ture. Har'allee akkasuma gadi bu'eetiin jira jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa ala kanaan itti fufe taanaanii karaa gabaa gurraachaa ni kufa fakkaata. Ata'u malee seensaa bara 2018 irratti maaltu akka ta'u achiin ga'een waan agarsiisu jecha. Arras immoo Ameerikaa doolaarii, Yuuroo akkasumas Suuzin Firankii, Paawundi Sterlingii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Saawud Arabiyaa riyaal, Chaayinaa yeewwan, Iraaq dinar akkasuma Dubaay diraham, Ijiptiyaan paawundii, Indiyaa ruupii, Kuweet dinar, Turkii riilee, Norwee kiroonii, Joordaan dinar, Beirut dolar, Bahrain dinar, Oman riyal, Yaman riyalii fi kanneen kana fakkaatanii isinii qabadhee dhufeetii jira jechuudha. Akkasuma gaaffiin yoo jiraatellee deebii Awaash baankii irratti hin dubbanne har'a hojjettanii turtanii guyyaa kaleessaa Awaash baankii akkuma itti fufeetti jiran immoo maal akka ta'e dhumarratti isinitti himaa jechuudha. Yeroo jalqabaaf gara mana kanaatti warri dhuftanii subscribe gochuutiin maatii naata. Akkasuma immoo viidiyoon guyyaa kaleessaa hojjedhe irratti waa'ee oolmaa sharafaa kana guyyaarraa gara guyyaatti akkasiniif viidiyoo akkasiniif hojjedhu barbaaddu moo yaadni keessan na barbaachisa isiniin jedhee gaaffii isin gaafadhee ture. Gaaffii sanarratti hundi keessan hirmaattanii warra kan hojjedhu barbaaddan laayikiitiin illee naa mirkaneessaa hidheetiin ture. Hagi viidiyoo sana daawwattan yookaan isin bira qaqqabe wanti isin irraa hambifattanii jiru. Jaalala keessan natti agarsiiftanii akkasumallee kan itti fufuu akkan jabaadhe isiniif hojjedhu na taasistanii jirtu jechuudha. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa jecha isiniif hin qabu daawwattoota koo. Akkasuma immoo namni baay'atee osoo hin taane baay'ina namaa keessaa namni tokko lama yoo jaalala namaaf qabaate isa sanadha kan barbaadamu waan ta'eef thank you isiniin jechuutii barbaada. Dhugaa bakka jirtanitti fayyaa nagaa naaf taasisaniin jecha har'as immoo gaa seensi viidiyoo kana laayikii gochuutiin haa ta'u mata duree dubbifadhaatti aansitanii laayikii godhaa. Warri haaraa taatan sabskraayibii gochuun beelii kana gadi xuquutiin gurraachessaa isiniin jechuutii barbaada. Haga xumuraatti na waliin tura. Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa 138 saantiima 74 karaa baankiitiin jechuudha. Guyyaa kaleessaa Ameerikaa doolaarri tokko baankii daldala Itoophiyaa irratti 138 saantiima 74 ture. Har'as immoo 138 saantiima 74 ture jechuudha. Kana jechuun karaa baankii hin daballes hin qannasnes sanumarra dhaabbateetu jira. Akkasuma karaa gabaa gurraachaa immoo Ameerikaa doolaarri tokko 158 saantiima 97 olee jira jechuudha. Guyyaarraa kaleessa 159 saantiima 13 ture. Har'a immoo gadi buusee 158tti gadi fideetu jira jechuudha. Kana jechuun karaa baankii hin daballee hin qannasne sanumarra jira. Karaa gabaa gurraachaa immoo gadi buusaa jira jechuudha. Har'allee kaleessallee akkasuma karaa baankiitiinis ta'e gabaa gurraachi kun seensa bara 2018 irratti maaltu akka ta'u hin beeknu hundaafuu nagaa fayyaa godhee achiin ga'ee nu agarsiisuu jenna. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon karaa baankii 161 saantiima 66 karaa gabaa gurraachaa immoo 186 saantiima 18. Suuzin Firankii karaa baankii 169 saantiima 33. Paawundi Sterlingii karaa baankii 182 saantiima 79. Karaa gabaa gurraachaa 214 saantiima 80. Kanaadaa doolaarii karaa baankii 103 saantiima 2. Karaa gabaa gurraachaa 104 saantiima 26. Awustiraaliyaa doolaarii karaa baankii 93 saantiima 91. Karaa gabaa gurraachaa 104 saantiima 94. Inni itti aanu Saawud Arabiyaadha. Karaa gabaa gurraachaas ta'e karaa baankiis ta'e
yoo qannasi guyyaa burimmoo dabaluu danda'a waan ta'eef yeroo qannasi jedhames yeroo dabalee jedhames wanti nama rifachiisu tokko hin jiru. Sababni isaa baankiis ta'ee gabaa gurraachi bakka tokko hin dhaabbatu jechuudha. Guyyaatti dabala guyyaatti immoo gadi buusa akkasittiin deema waan ta'eef irrifatiinaa eessa ga'a ta'a wanti jedhu yaada akkasii of keessan galchiina. Keessumaa immoo karaa gabaa gurraacha yoo gadi bu'ee akkas mara rakkoo miti. Sababni isaa qaala'insi biyya keenya waanuma jijjiirama qabu hin jiru waan ta'eef asillee yoo dabales yoo qannases kan biyyaa wajjin wal nu madaalaa hin jiru jechuudha. Kanaafuu jiddu magaleessatti qabadhaa yaada keessa hin galiina. Isiniin jechuutii barbaada kan inni nama jiraachisee jiraatan akkasittiin abdii horadhaasin. Inni itti aanugaa Saawud Arabiyaa Riyaalidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko baankii daldala Itoophiyaa irratti guyyaa har'aa 36 saantiima 97 hin dabalinnis achumarra jira jechuudha. Kuni baankii daldala Itoophiyaa irratti jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa 42 saantiima 33. Inni itti aanu Chaayinaa Yewwan karaa baankii 19 saantiima 66. Karaa gabaa gurraachaa 22 saantiima 25. Iraaq dinar karaa baankii 0 saantiima 11. Iraaq kuni kanneen akka Ijiptiin paawundii, kanneen akka Iraaq dinar, kanneen akka Saawuz Afrikaa biyyoonni akkanaa kuni kanneen akka Norway uummanni biyya kana jiru yaa'u jijjiireetu maallaqa gara biyyaa galfata yoo ta'e malee baankii biyya keenya irratti baay'ee gadi bu'aadha yookaan immoo birrii Itoophiyaatti jechuudha. Garuu akka kanaatti otoo hin taane warri hin beeknellee jijjiirtanii galfachuutii dandeessu gara maallaqa fooyyee qabutti isiniin jechuu barbaada. Inni itti aanu Dubaay diraham karaa baankii 37 saantiima 78. Dubaay sin daballee karaa baankii irratti jechuudha. Arrallee kaalee salli tokkuma karaa gabaa gurraachaa immoo 43 saantiima 21. Ijiptiin paawundii karaa baankii 2 saantiima 94. Karaa gabaa gurraachaa 3 saantiima 26. Inni itti aanu Indiyaa Rooppii karaa baankii 1 saantiima 62. Kuwait dinar karaa baankii 445 saantiima 35. Karaa gabaa gurraachaa 520 saantiima 70. Innis immoo gadi bu'ee jira jechuudha. Guutummaa guutuutti karaa gabaa gurraachaa gadi buuseetu jira. Turkii riila karaa baankii 3 saantiima 46. Karaa gabaa gurraachaa 3 saantiima 85. Norway kroonii karaa baankii 14 saantiima 19. Karaa gabaa gurraachaa 16 saantiima 90. Joordaan dinar karaa baankii 201 saantiima 6. Karaa gabaa gurraachaa 223 saantiima 78. Beerut doolaar karaa gabaa gurraachaa 159 saantiima 76. Bahareen dinar karaa baankii 378 saantiima 51. Karaa gabaa gurraachaa 421 saantiima 64. Omar Riyal karaa baankii 371 saantiima 7. Karaa gabaa gurraachaa 412 saantiima 85. Yaman Riyal karaa baankii 0 saantiima 59. Karaa gabaa gurraachaa 0 saantiima 66. Olee jira jechuudha. Akkasuma warri Yaman jirtanillee birri warra Yaman baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef birri Itoophiyaatti yeroo jijjiiramu isinillee gara doolaaraa gara yuuroo gara birri saawudiillee akkasuma gara fooyyee qabutti jijjiirtanii ergachuutii ni dandeessu jechuudha. Warri hin beekne warri beekan immoo akkasitti waan itti fayyadaman natti hin fakkaatu. Sababni isaa baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef inni itti aanu inni dhuma Qatar Riyaal karaa baankii 39 saantiima 20. Karaa gabaa gurraachaa 41 saantiima 15 olee jira jechuudha. Oolmaa sharafoota maallaqaa kan September 7/9/2025 akka Itoophiyaatti qaambii 2/12/2017 haala kanaatiin olee jira jechuudha. Kan baankii Awwaash illee guyyumarraa guyyaan nutti himii jettanii jirtu waan ta'eef haa ta'u malee baankii Awwaash kuni beeksisanii baasaa akkuma baankolee warra kaanii baankiin hunduu guyyaarraa gara guyyaatti meeqaan akka sharafamaa oole ni baasaa jechuudha. Awwaash illee akkasuma garuu immoo warra achirratti ergitanii nu jalaatii kutee yookaan gadi buusee jijjiiree jettanillee jirtu. Erga beeksisa baasee gaafa qarshii yookaan maallaqni achirratti galu maaliif akka gadi buusu isa kana gammaallee beekuu hin dandeenye. Arras immoo Awwaash baankii kanneen akka doolaarii, yuuroo akkasuma paawundi sterlingii, Suuzan firankii, Saawud Arabiyaa Riyaal, Dubaay diraham akkasuma Kanaadaa doolaar irratti akka beeksisa baasee irratti
isinitti himaa jechuudha. Warri nama maqaa isin waame akka doolaarii, yuuroo faa, paawundiin faa isaan kun immoo dabalan jennaan qarshiin inni kaanis ni dabala jechuudha. Isaan kun gadi bu'an jennaan walumaa galatti yeroo doolaarri gadi bu'uudha kan birriin gadi bu'uu jechuudha. Doolaarri dabalan kaanillee ni dabala. Ameerikaa doolaarri tokko Awaash baankii irratti 139 saantiima 55 jedha Awaash baankii irratti jechuudha. Yuuroon 163 saantiima 47, paawundi sterlingii 188 saantiima 31, suuziin firankii 170 saantiima 87, saawud arabiyaa riyaal 42 saantiima 13 jedha Awaash baankii irratti jechuudha. Saawud arabiyaa 42 saantiima 13 sharafaa kan jedhu jechuudha. Dubaay diraham karaa baankii Awaash irratti 43 saantiima 33 sharafaa. Kanada doolaar 102 saantiima 78 kan guyyaa har'aa kana beeksisa baankiin Awaash baasee jechuudha. Isa kana fakkaata kan biyyoota hundaa immoo miti kan inni irratti beeksisa baasu. Baankiin hunduu biyyoota hundarratti hin baasu keessaatii jechuudha. Haa ta'u malee kanneen akka doolaaraa, yuuroo, paawundii, suuziin isaan kun yeroo dabalanitti immoo qarshii yookaan birriin ni kaanillee ni dabalaa jechuudha. Birriin biyyoota Awurooppaa dabalee kan Eeshiyaallee ni dabala. Isa jechuun kanneen akka biyyoota Arabaa warra biyya nuti jirru kana fa'aa jechuudha. Akkasii isiniin jedha bakka gaaffiin isin na gaafattanii toon deebisirra darbee irratti yeroo biraa isin deebisaa isinillee koomentii irratti na yaadachiisa. Gaaffii dabalataas immoo yoo qabaattanii sekshinii koomentii irratti na gaafachuutii dandeessu. Akkuma isiniin jedhee laayik sheer gochuu keessan irratti jabaadha. Hojjedhu jettanii jirtu nan hojjedhaa isinii fidaa isinis immoo na jajjabe.